gara hawaasa keenyaatti yommuu deebinu namoonni nagaatti ba'anii nagaatti akka jiraatan hojjetatanii ija hojii isaanii makaratanii nyaatanii quufanii gammadanii akka jiraatan nagaadhaan ba'anii nagaadhaan akka galan isa kana hawwina isa kana arguu barbaanna saba keenya gidduutti. Garuu barri saba keenyaadhaa bara wal'aansooti. Wal'aansoo qaba malee sabni keenya bu'aa wal'aansoo isaatii argee firii wal'aansoo isaatii argee yeroo inni itti gammade hin jiru. Abbootiin haadhotiin bara meeqa hiriira baatan laata waa'ee nageenyaatiif bara meeqa hiriira baatan namni tokko dheengaddaa gaddanii yommuu dubbatan kunoo baranni waggaa 49 koodha erga hiriira bahuu jalqabee jedhan baranni waggaa 49 koodha jedhan baay'een keenya nalanni ta'uu danda'a. Yeroo isaan hiriira bahuu jalqaban kaleessas hiriira har'as hiriira waa'een borii immoo maal ta'an jedhu iyyuu gaaffii maaliif akkas ta'a? Maaliif yeroo hundumaa akkas ta'a? Maaf yeroo hundumaa boo'uu ta'a? Maaf yeroo hundumaa hiriira ta'a? Biyya keenya keessatti jijjiiramni yeroo garaa garaatti dhufeera. Nuumti umurii keenya keessatti kan beeknu yeroo 2 yeroo 3 jijjiiramni mootummaa ta'eera. Jijjiirama kana fiduudhaaf sabni keenya wal'aansoo guddaa qabeera. Dargaggoonni baay'een wareegamaniiru. Jijjiirama dhufa malee garuu bu'aa jijjiirama kanaatti yeroo itti gammadan bu'aa jijjiirama kanaa arganii gammadanii yeroo itti taa'an hin jiru. Yeroo hundumaa rakkina, yeroo hundumaa yaaddoodha. Maaliif kun? Maaliif barri hundumtuu bara wal'aansoo ta'a? Maaliif yeruma tokko ta'anii gammaduun hin danda'amne? Maaliif yeruma tokko ta'anii kun bu'aa dadhabbii kootiiti jedhanii ilaalanii lakkaanitti gammaduun maaliif dadhabame? Yeroo wanti tokko akkas ta'u akka sabaattis ta'anii yaaduu barbaachisa, akka waldaa kiristiyaanaattis ta'anii yaaduu barbaachisa. Ta'anii itti yaaduu barbaachisa. Macaafa lallabaa boqonnaa 10 lakkoofsa 10 irratti dubbiin Waaqayyoo akkas jedha. Qottoon doomee yoo qaramuudhaa baate humna baay'ee hin fixaa jedha. Qottoon doomee yoo qaramuudhaa baate humna baay'ee hin fixaa jedha. Tarii waa'ee qottoodhaa namni baay'een beekuu dhiisuu dandeessu qottoon kan ittiin muka falaxan kan ittiin muka muran jechuudha biyya keenyatti. Namni muka falaxee beeku, namni muka muree beeku, qottoon doomeef qottoon qara qabu garaagarummaan isaa maal akka inni fakkaatu sirriitti beekuu danda'a. Garuu waa'ee qara qabaachuutiif waa'ee doomuu baay'ee walitti himuun barbaachisu. Mana keenya keessatti har'a yeroo madira jiraannu haaduutti hin fayyadamna waan garaagaraatiif haaduutti itti fayyadamna. Haaduun nu itti fayyadamnu qaran qabu ta'ee jennaan ofumaatti riifna maleessaa hin muru. Kanaaf namoonni muruu jalqabanii haaduudhaan muruu jalqabanii yonnaan muruu dide calluma jedhanii rigaan oolan. Haaduu gara biraa fuudhaniitu ittiin deebisanii qara baasu. Sababiin isaa sibiilli sibiilaan qaramaa jedhamiti dubbiin Waaqayyoodha. Fakkeenya 27:17 irratti sibiilli sibiilaan qaramaa jedha. Hin qaru isa booddee erga qaramee jedheeti dadhabbii maleessaa muruu jalqaba. Taa'anii maaliif ta'uu didee kun maaliif hojjechuu didee jedhanii yaaduun barbaachisaadha si'a tokko tokko. Isa kana yeroo baay'ee yeroo ilaallu namni taa'eetti yaadu hin jiru nama fiigu maleessa. Kanaaf dadhabbiin baay'ata. Albert Einstein namni beekaan tokko akkas jedhe. Rakkina tokkotti furmaata kennuudhaaf sa'aatiin tokko yoo naaf kenname daqiiqaa 55 taa'eetan madda rakkina sanaa beekuudhaaf qoradhaa jedhe. Daqiiqaa 55 rakkina isaa beekuudhaaf hin yaalaa jedhe. Daqiiqaa 5 garuu furmaataaf hin adeemaa jedhe. Baay'ee hubachuu barbaachisa.
namni calluma jedhee fiiguu utuu hin taane, namni calluma jedhee oofamuu utuu hin taane gattaa'anii yaaduu barbaachisa. Waldaan kiristiyaanaadhas calluma jettee wal hammacuu utuu hin taane, of hammacuu utuu hin taane eessa bakki rakkina kootii jettee teessee yaaduu barbaachisa. Yoo kana achi akka nama qottoo doomaadhaan muka muruutti rakkatu ta'a. Isa kana inni dubbiin Waaqayyoodha. Mee ilaalaa, mee waa'ee keessan kana ilaalaa, maaliif akkas ta'ee? Mee karaa keessan ilaalaa, taa'aatii ilaalaa waan ta'aa jiru kana. Namni taa'ee ilaaluutu irra jiraata. Rakkina ofii beekanii waan Waaqayyo hiikatti kennuun irra jiraatu irratti Waaqayyoon gaafachuu, wanta akka namaatti immoo namni furmaatatti kennuun irra jiraatu irratti immoo ejjennoodhaan dhaabatanii furmaatatti kennuudhaaf adeemuu barbaachisa. Si'a tokko tokko rakkina keenya ofiidhuma keenyaan hiikkanna jennee yaadnee rakkinuma keessatti hafna. Si'a tokko tokko immoo rakkina keenya hundumaa Waaqayyumatu hiika jennee harka keenya sassaabbannee teenya. Lamaan isaayyuu rakkina, lamaan isaayyuu furmaatan ta'u. Waaqayyoo akka Waaqayyummaa isaatiitti waan hojjetu qaba. Namnis akka namummaa isaatiitti wanta hojjetu qaba. Waaqayyo maduwwaatu rakkina kanaaf furmaata kenna jedhanii isumatti kennanii isuma duwwaa isumatti dhiisuun furmaata ta'uu hin danda'u. Akka namaatti namni waan hojjechuu barbaachisutu jira. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara Aliyaazaar yommuu adeeme, gara reeffa Aliyaazaar yommuu adeeme, ofii isaatii waan gochuun irra jiraatu wanta namni gochuu hin dandeenye. Aliyaazaar nama du'e namni waamuu hin danda'u. Inni kun harka Waaqayyoo keessa jira, inni kun harka Gooftaa keessa jira. Nama du'e waamuun. Kanaaf hojiin isaa Aliyaazaar jedhee maqaadhaan waamee kottu ol ba'ii jedhe. Kana namni gochuu hin danda'u Waaqayyo maleessa. Eega kan ofii isaatii raawwate Gooftaa Yesuus Kiristoos namootaan immoo maal jedhe? Isin immoo sahiitan. Namatu kafane wanta ta'eef kafana kana isin immoo irraa hiikaa jedhe. Inni Waaqayyo hojjetu jira, inni namni hojjetu jira. Maal jechuun barbaade? Akka sabaatti, akka amantootaatti tasgabbaa'anii Waaqayyoon biraa maal eegna? Maal irratti Waaqayyoon adda baafnee kadhachuutu nurra jiraata? Nuun immoo akka namaatti maal gochuutu nurra jiraata? Maaltu immoo nurraa eegama? Jechuun baay'ee barbaachisaadha yeroo rakkina keessa galan. Waan hundumaa dura maaliif wanti kun akkas ta'a isa jedhu beekuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif akkas ta'a? Maaliif yeroo hundumaa akkas ta'a isa jedhu beekuun yoo rakkinni beekame furmaata argachuun baay'ee nama rakkisu. Dubbii Waaqayyoo keessaa iddoo arfan tokkoon kaasee dubbachuu barbaada. Isa kanaa wajjin wal qabsiisee waa'ee rakkina ofii beekanii furmaatatti barbaaddachuu jedhu irratti. Macaafa Moototaa isa lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 19 hamma 22tti seenaa tokko argina. Seenaan kuni seenaa bara raajicha Elsaa'i ta'edha. Macaafa Moototaa isa lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 19 hamma 22tti bara Elsaa'itti wanta ta'e tokko argina. Maal inni kuni namoota tokkotu gara Elsaa'i dhufanii, Elsaa'i raajiidha. Elsaa'i abbaa mul'ataati. Elsaa'i nama humni Waaqayyoo ittiin mul'atudha. Nama Waaqayyoo hojii isaa ittiin hojjetudha. Nama dinqiin Waaqayyoo ittiin mul'atudha Elsaa'i. Gara Elsaa'i kana dhufaniitu rakkina isaanii itti himan. Biyyattiin yookaan mandarattiin iddoo bareedaa irratti ijaaramte. Garuu rakkina tokkotu jira jedhaniin, garuu rakkina tokkotu jira. Rakkinni kun dubartoonni dadhabbii godhatu maleessaa nagaatti hin da'an, dadhabbiitu irraa ba'a. Rakkina kanatu jira.
iji garaa isaanii ba'ee nama ta'uu hin dandeenye, ija godhachuu hin dandeenye. Rakkina guddaa kanatu jira. Magaalattiin ba'eetti iddoo bareedaatti ijaaramtee jirti. Garuu kun rakkina jenereeshiniin itti fufuu hin danda'u. Akkaataa kanatti rakkinatu jira. Rakkina kanaaf sababii kan ta'e waan tokkotu jira. Innis bishaan isaatu rakkina qabaa jedhan. Bishaan isaatu rakkina qaba. Lafa rakkina ofii, lafa wanta jenereeshinii bal'eessu eessa maddisa, eessa muka moo baala moo qilleensa moo nama moo aduudha moo maayin biyyoodha adda baasuu barbaachisa. Rakkinni keenya rakkina bishaanii kanaadha. Bishaan kanarraa wanta ka'utu dubartoonni nagaatti akka hin deemne godha. Dadhabbii isaanirraa baasa jedhan. Lafa rakkina ofii beeku. Yeroo kana rakkinnichi wanta beekameef Elsaayi soogiddaa naa fidaa isaaniin jedhee, soogidda kana waciitii keessa buusaa naa fidaa isaaniin jedhee, soogidda yommuu isaan isaaf fidan waciitii keessa buusanii soogidda kana bishaanicha gara madda burqituu bishaanichaatti dhaqee darbatee jedha. Yeroo sanarraa kaasee bishaanichi hin fayyee jedha dubbiin Waaqayyoodha. Yeroo sanarraa kaasee bishaanichi fayyuu isaarraan kan ka'e dubartootarraa dadhabbiin hin baane. Dubartoonni nagaatti da'uu jalqaban. Dhaloonni itti fufe nagaa ta'ee jechuudha. Dhaabatanii eessaa lafti rakkina keenyaa kun maaliif wanti kun akkas ta'a jechuun baay'ee barbaachisaadha. Akkasumas raajii Yoonaas boqonnaa tokko yonnaa dhaqxanii dubbistan, raajii Yoonaas boqonnaa tokkorra yonnaa dubbistan waa'ee Yoonaas dubbata. Waa'ee Yoonaas nama fuula Waaqayyootii badee adeemuudhaaf jedhu tokko waa'ee isaa dubbata. Yoonaasin Waaqayyoo raajicha Yoonaasin jechuudha. Nanawween cubbuu ishee fuula koo dura ga'eeraati dhaqii cubbuu ishee itti himi jedhee Waaqayyoo Yoonaasin gara Nanawweetti erge itti dubbata. Garuu Yoonaas Waaqayyoon didee Nanawwee dhaquu dhiisee gara Tarseesitti adeemuudhaaf ka'e. Gara Tarseesitti markaba adeemtu keessa seenee Tarseesiin dhaquudhaaf ka'e. Namoonni baay'een markaba kana keessa turan. Isa booddee markabichatti bubbeen itti ka'e, raafamuutti ka'e galaana irratti. Baay'ee sodaatan. Maaliif bubbeen kun ka'ee jedhanii gaaffii keessa galan. Waan gochuu danda'an hundumaa gochuudhaaf yaalii godhan. Ba'aa bidiruu sana keessa jiru gara bishaanitti daddarbatan homaa furmaata ta'uu hin dandeenye. Nu keessaa eenyutu cubbuu qaba? Maaliif wanti kun ta'aa jedhanii walii isaanii wal gaafatan. Yeroo wal gaafatan homaa deebii argachuu hin dandeenye. Kottaa ixaa buufannaa waliin jedhani lafa rakkina isaanii baruudhaaf. Maaliif bubbeen kun akkas hammaata? Maaliif rakkinni kun nutti baay'ate isa jedhu baruudhaaf ixaa buufannaa jedhanii ixaa buufatan. Yommuu ixaa buufatan rakkinni ixaan kun Yoonaas irra bu'ee jedha dubbiin Waaqayyoodha. Yommuu inni Yoonaas irra bu'u gaaffii gaafachuutti kan ati eenyudha? Eessaas dhufte? Eessas dhaqxa? Sanyiin kees maayinni jedhanii Yoonaasin gaafatan. Yoonaas ani ibirticha nama Waaqayyoon waaqessuudha jedheetu waa'ee ofiisaa isaanitti dubbate. Kana booddee maaliif akka deemu sagalee Waaqayyoo didee deemuu isaa dubbachuu isaa wanti iddoo kanatti ifu hin jiru. Garuu waa'ee isaa waan inni isaanitti himeef jedha dubbiin Waaqayyoodha. Tarii akka Waaqayyoon jalaa didee deemaa jiru itti beera ta'uu danda'a. Yeroo kana dhaga'an baay'ee gaddanii baay'ee sodaatan. Maaliif kana gootaa jedhanii isattis dubbatan. Maal goonuree jedhanii mari'atan. Furmaatni isaa Yoonaasin galaana keessa buusuu ture wanta ta'eef Yoonaasin galaana keessa buusan. Rakkinni isaanii waa'ee Yoonaas ture jechuudha. Rakkina isaanii adda baafatan.
waa'ee namatti quba qabuu jechuu koo miti inni kun. Waa'ee rakkina ofii lafaa maddi rakkinaa lafti jeequmsaa eessaa qabu? Maaf jeeqama? Hawaasni maaliif jeeqama? Rakkinni maaliif baay'ata? Isa jedhu kana madda isaa beekuu jechuu kooti. Iyyaasuu boqonnaa 7 irrattis rakkinuma kana fakkaatu tokko argitu. Waaqayyo Iyyaasuun namoota fileetuu dhaqaatii Aayin to'adhaatii deebi'aa isaaniin jedhe. Yommuu isaan dhaqanii to'atan baay'ee salphaadha isaaniin harka jala gashachuun baay'ee miti isaanii waan baay'ee keessa dabarreerra. Inni kun garuu salphaadhaa jedhan. Yommuu waraanaaf ba'an garuu sabni Waaqayyoodhaa hin rukutaman, hin salphatan. Sabni Waaqayyoo hin salphatan. Iyyaasuun baay'ee na'ee baay'ee gaddee maaliif salphinni kun nutti dhufee jedhe. Sabni guddaan kun akkamitti salphata? Saba xinnoodhaan akkamitti salphata? Sabni guddaan kun akkamitti rukutama? Sabni Waaqayyo wajjin jiru kun akkamitti rukutama? Gaaffii guddaa itti uume. Yeroo baay'ee wanti gaaffii akkasiin itti uumu jira. Sabni guddaan maaliif mirgi isaa eegamuu dida? Sabni guddaan, sabni bal'aan gaaffii namatti uuma. Garuu rakkina tokkotu ture. Akkaan nama jedhamutu immoo rakkina uume achi keessatti. Lafti rakkina isaanii fuula Waaqayyootti dhufee maali yaa Waaqayyo? Maali? Nu wajjin hin jirtu moo maaliif wanti kun nurratti ta'a jedhee Iyyaasuun adda isaatiin lafa dha'ee Waaqayyoon kadhate. Waaqayyos lafa rakkina kanaa itti agarsiise. Lafa rakkina ofii beekuun baay'ee barbaachisaadha. Raajii Isaayyaas boqonnaa 58 lakkoofsa 1 hamma 8tti immoo yommuu ilaallu Waaqayyo saba Israa'elitti utuu inni dubbatu argitu. Saba Israa'elitti. Sabni Israa'el hin soomuu, hin kadhatu, hin soomuu, hin kadhatamu, hin kadhatu. Homaa jijjiiramni hin jiru. Homaa jijjiiramni hin jiru. Soomuudha kadhachuudha, soomuudha kadhachuudha. Homaa jijjiiramni hin jiru. Yeroo baay'ee sooma labsina, yeroo baay'ee kadhanna, garuu jijjiirama arguu dadhabna. Yeroo akkasii akkuma dubbiin Waaqayyoodhaa jedhu kun maaliif laataa jennee dhaabannee itti yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyo akkas jedhee saba sanaan dhuguma soomaa jirtu, dhugumas kadhachaa jirtu. Garuu soomiin ani barbaadu isa akkasiitii. Hiyyeessota isin gidduu jiran hacuucaa jirtu, rakkisaa jirtu hiyyeessota. Miidhaa namarraan ga'aa jirtu. Utuu kana gootanii akkamittiin waan gaarii eeggattu? Utuu nama miidhaa jirtanii akkamittiin waan gaarii eeggattu? Rakkinni keessan isa kanaa qajeelummaatu isin keessaa dhibe. Waliif oowutu isin keessaa dhibe. Harki Waaqayyoo fayyisuudhaaf hin gabaabbanne. Garuu cubbuu keessantu isiniif Waaqayyoon gidduutti daangaa uume jedha dubbiin Waaqayyoodha. Waaqayyo kadhata namaa dhaga'uudhaaf jiraataadha, danda'aadha Waaqayyo. Garuu rakkina keessa namaa jirutu Waaqayyoon daangessa. Haala jireenya namaatu Waaqayyoon rakkisa. Isin nama miitu. Garuu immoo hin kadhattu, garuu immoo hin soomtu. Wanta bakkeedhaan mul'atu gootu. Keessi keessan garuu qajeelaa miti. Kanaafituu kadhannaan keessan qabame. Waan qajeelaa ta'e hojjedhaa. Yoo kana gootan ifni keessan akka biiftuu ganamaa oliin ba'aa jedhee Waaqayyotti dubbate. Iddoo sanatti waan qajeelaa ta'e hojjedhaa. Gara qajeelummaatti deebi'aa. Kadhachuu duwwaa miti. Faarfachuu duwwaa miti. Lallabuu duwwaa miti. Soomuu duwwaa miti. Waldaa geggeessuu duwwaa miti. Waldaa keessatti argamuu duwwaa miti. Waan qajeelaa ta'e hojjedhaa. Yommuu sana ifni keessan akka biiftuu ganamaa ol ba'aa jira Waaqayyo. Ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waaqayyo qajeelummaadhaa wajjin walii gala. Waaqayyo qajeelummaadhaa wajjin hojjeta. Yaa saba Waaqayyoo keessumaa mana Waaqayyoo keessatti hojii Waaqayyoo arguu yoo barbaanne, ulfina Waaqayyoo arguu yoo barbaanne, hojjechuu Waaqayyoo, fayyisuu Waaqayyoo arguu yoo barbaanne, Waaqayyoo wajjin walii galuu nu barbaachisa.
waaqayyo wajjin walii galu, waan waaqayyo barbaadu, waan waaqayyo jibbu, waan waaqayyo nurraa barbaadu gochuu yeroo sana yeroo waan qajeelaa hojjettan ifni keessan akka beeftuu ganamaa ol ba'aa jedhe waaqayyo. Saba waaqayyo yeroo baay'ee maaliif akkas ta'uu dide jennee hin yaadne. Isa dubbiin waaqayyo jedhu kana sirriitti yaadaan qabu barbaachisa. Maal gochuutu nurra jiraata ree? Maal gochuutu nurra jira akka waldaatti? Maal gochuutu nurra jiraata akka sabaatti? Waan lamaan tokkoon kaasa. Inni jalqabaa dubbii sagalee waaqayyoo wangeela Yohaannis boqonnaa 15 irratti barreeffamee jiru. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 irratti barreeffamee kan jiru yaadaan qabuun barbaachisa. Kutaa sana nan dubbisa si'a tokko wangeela Yohaannis boqonnaa 15 waa'ee mukicha waynii dubbata. Kutaan kun isin damoota ani mukicha wayniiti jedhee dubbata. Nan dubbisa hunduma keenyaaf akka inni ifutti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 1 kaasee Yesuus mukichi waynii inni dhugaan ana. Mukicha dhaabee kan eegummoo abbaa kooti. Damee utuu anatti jiru ija hin godhanne hundumaa hin mura. Damee isa ija godhatu hundumaa garuu caalchisee akka inni ija godhatuuf irraa hin qeexa. Isin ammumayyuu dubbii ani isinitti dubbadheen qulleeffamtaniif anatti qabadhaa jiraadhaa, anis isinitti nan jiraadhaa. Akkuma dameen muka waynichaatti qabatee yoo jiraachuudhaa baatu ofiin ija godhachuu hin dandeenye, isinis anatti qabattanii yoo jiraachuudhaa baattan ija godhachuu hin dandeessanii jedha. Ija godhachuudhaaf gooftaatti qabamanii jiraachuu barbaachisa. Ija godhachuudhaaf gooftaatti qabamanii jiraachuu barbaachisa. Beekamaadha. Saba waaqayyoo mana waaqayyoo keessatti waan baay'ee hojjechuudhaaf dhamaana, waan baay'ee gochuudhaaf yaadna. Garuu hundee jireenyaa isa ta'e Kiristoos irratti ijaaramnee jirraadha. Kiristoos keessa gallee jirraadha. Yoo kana ta'uudhaa baate dadhabbiin keenya akkasumaan ta'a. Duraan dursinee Kiristoosii wajjiniin walitti dhufeenya qabaachuu nu barbaachisa. Yoo anatti qabattanii jiraachuudhaa baattan ofii keessaniin homaa tokko gochuu hin dandeessan. Isa anatti qabatee jiraatutu ija godhataa jedha gooftaan Yesuus Kiristoos. Saba waaqayyoo waldaa kiristiyaanaa mana waaqayyoo keessatti ija arguu barbaanne yennaa ta'e inni jalqabaa hundee keenya isa ta'e Kiristoositti qabamnee jiraachuu nu barbaachisa. Waan gaarii hojjechuudhaaf yaaluun gaarii, garuu hundeen keenya Kiristoosiin miti yennaa ta'e eessaanuu nun ga'u. Utuma dhamaannu walitti buuna. Utuma wal jaalanne fakkaannu wal gaddisiifna, garaagara facaana. Sababiinsaa ija agarsiisuu kan dandeenyu yennaa Kiristoositti qabamnee jiraanne duwwaadha. Isa kana yaaduun baay'ee barbaachisa. Inni lammaffaan yeroo rakkinni tokko ka'u mari'achuu barbaachisa, wal dhaggeeffachuu barbaachisa. Wal dhaggeeffachuu, taa'anii walirraa baruu, taa'anii wal dhaggeeffachuu. Akka sabaatti sabni wal dhaggeeffatu ulfina qaba. Sabni wal dhaggeeffatu hin sodaachisa. Sabni wal dhaggeeffatu, sabni wal dhaga'u hin sodaachisa, ulfina qaba. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 12 lakkoofsa 15 irratti nama gowwaatti karaan ofii isaatii qajeelaa hin fakkaata. Namni ogeessi garuu gorsa hin dhaga'aa jedha. Nama gowwaatti karaan isaatu qajeelaatti fakkaata. Waanti garuu qajeelaatti fakkaata. Waan akkasiin mul'ata har'a. Abbaan barbaade kan ilma waan barbaade hojjeta. Abbaan barbaade kan ilma waan barbaade godha. Nama gowwaatti waanti irra jirutu qajeelaatti fakkaata. Namni ogeessi garuu gorsa hin dhaga'aa jedha dubbiin waaqayyoodha. Wal dhaga'uu barbaachisa. Wal dhaggeeffachuu barbaachisa. Akka saba waaqayyoottis wal dhaggeeffachuu, akka saba keenyaattis wal dhaggeeffachuu, taa'anii wal dhaggeeffachuu. Beektonni maal jedhu?
beektonni siyaasaa maal jedhu waa'ee saba keenyaa? Beektota siyaasa yommuu jennu namoonni ilaalcha garaa garaa qabaachuu danda'u dhimma siyaasaa irratti hin wayya jedhanii kan yaadan, karaa kanatu gaariidha jedhanii kan yaadan. Si'a tokko namootuma keenya namoota siyaasaa ta'an, hooggantootuma siyaasaa namoota ta'an, namoota gurguddaa ilaalcha adda addaa garuu namoota qaban waan isaan dubbatan yommuu nan dhaggeeffadhu baay'ee na dhiba. Haalli isaan keessa darban nuyi si'a tokko abaduu jooraa dhumaa jenna nama guddaa namuma beekaa akkaataa siyaasa isaanii wanta nutti hin tolleef ta'uu danda'a. Garuu mee akka sabaatti wanta namoonni kun keessa darban mee yaada dhugaadhumatti ilaalcha kamiinuu haa ta'u, siyaasa kamiinuu haa ta'u, jireenya isaanii waan isaan keessa darban sabuma kanaaf jedhanii waan isaan keessa darban ilaala. Namni ilaalcha garaa garaa qabaachuu danda'a, karaa kanatu wayya jedhee yaaduu danda'a. Kanaaf wal bilee gochuurra yookaanis quba walitti qabuurra wal dhaggeeffachuu wayya. Namuma gaarii miti jennu tokko biraati tarii yaadni gaariin jiraachuu danda'a. Maaliif akka inni akkasitti yaade utuu ta'inni wal dhaggeeffanneeti, utuu walitti dhufuu hin danda'ameeti sabni guddaan hin salphatu. Dhugaadhumatti sabni guddaan hin salphatu utuu wal dhaggeeffachuu hin danda'ame. Wal dhaggeeffachuu barbaachisa, wal dhaga'uu barbaachisa. Maaliif akkasitti yaadde ati waliin jechuu barbaachisa. Yoo akkasitti goone hin wayyu waliin jechuu barbaachisa. Hundumtuu tarii gaarii ta'aa jedhee yaadata. Garuu dogoggora siyaasaatiif jal'ina garaa garaa keessa galeera ta'uu danda'a. Utuu walitti dhufanii wal gaafatanii utuu akkas goone hin wayyuutuu jedhanii garuu furmaanni tokko dhufuu danda'a. Kanaaf akka sabaattis akka waldaattis yaada walii calluma jedhanii jibbuurra yoo walitti dhufanii mari'atan waan sabaaf ta'u ba'uu danda'a. Waan waldaadhaaf ta'u ba'uu danda'a. Kanaaf taa'anii walii wajjin mari'achuu, tasgabbaa'anii yeroo fudhatanii qabbaneeffatanii eessa lafti rakkina keenyaa jedhanii akkuma dubbiin Waaqayyoodhaa jalqaba irratti yommuu dubbifanne akkuma inni jedhe mee kun maaliif akka isinirra gahe ilaalaa, maaliif wanti kun ta'aa jira mee ilaalaa, mee taa'aatii ilaalaa. Sabni keenya taa'ee ilaaluutu irra jiraata. Maalli rakkinni keenya? Maal qajeeshuutu nurra jira? Maal fooyyessuun nurra jiraata gidduu keenyatti? Akkamitti wal fudhachuutu nurra jiraata? Akkamitti wal dhaggeeffachuutu nurra jiraata? Akka waldaan akka saba Waaqayyootti waldaa keenya keessatti hojii Waaqayyoo arguu barbaanne yonnaa ta'e wal dhaggeeffachuu barbaachisa. Yaaduma koo duwwaa jechuun nurra hin jiru. Anumatu beeka jechuun nurra hin jiru. Wal dhaggeeffachuu barbaachisa. Ogeessi gorsa fudhataa jedha dubbiin Waaqayyoodha. Ogeessi gorsa fudhata. Itti yaadnu, mee itti yaadnu, akka waldaatti itti yaadnu, akka sabaatti itti yaadnu. Maal gochuutu nurra jira wanti jedhu. Yeroo keessa jirru yeroo fokkisaa kana keessaa ba'uudhaaf, wanta gaaffii nuti ta'e kana keessaa ba'uudhaaf akka sabaatti itti yaadnu.